Laundry ke sayu videoon durira kaasee hojjetu yoo rabbii sodaatan guyyaa fi amantaan islaamii kiristaana jechuudha. Akka nama bira naa ka'u laayikii naa godha duuti naa godha. Abshir laayikii duuti godha bira naa jettee pappiliitii godha. Viidiyoo afran waraabee gadhiisaa dhimma dhukkuba kootii ragaa waliin gaafa jalqabaatii kaasee haga hadhaatti waan jiru maqaa ragootaa waamaa nama siin gaafachuu dandeessan feetan bilbila feetan feesbuukii ustaas ibsaa dhugaarraa kaasee haga hadhaatti waan deemte yoo rabbi jedhe viidiyoo lamaan yookiin sadiin fixuu yaala immoo edit godha jajjiraan koo sinii fangadhiisaa daraa rabbii dhaggeeffatan malee biraan darbina amaanaa rabbiitidha hundi keessan amaanaa rabbii dhageessanii amaanaan sinii takka akkana siniin jedheen beekudha viidiyoon guyyaa boriitii kaasee gadhiisu rabbii sodaadhaa dhaggeeffadhaa. Abboon sharraa'in assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Nagaa jedheen jira obboleewwan as keessa jirtan nuti baga nagaadhaan qe'eetti deebite abboosi kana yeroo biyya dhuftu baga nagaadhaan dhufte yeroo turkii deemtu rabbi nagaan si adeebisu turkiidhaan deebite baga nagaan biyya keetti galte asii Dubaayii dhatte baga nagaan Dubaayii qaqqabde Dubaayii indee qoyati kun xiqqootti inni shinkwaan walii yaadu wanni jedhamu hin jiru nu sa'aatiin madidamee afurii nagaa nagaatu jennu akka nama taabota oofuu era ta'u maaliifuu baga nagaadhaan achi qaqqabdee jette abdii geetaachoo qoyi Awurooppaa dhaquudhaaf yoo maal gochuu kaa yeroo dhaqe gudiidhaa barre. والله العظيم من اللي تركنا زايركو كولا قلت ما قافت شو ديمي أما كنا سورتين جدول سياسني جبادة جرا بكتة جبادة جرا أصلي تميجرا قال كنا كيزينا بري سابولو كنا سنا بودا بورغانا ما يو إني تيجال ما ديمي ما ميجو ما ميرا سالكيبا أوالي برو إجيبتي لا كوني كونش مام باي تما بروسسي باي كبام باي بروسسي كابيسان جرا جرا كموجا واتو تمال ترى كونجر واتنا كليه मामे रासल के माँ नुत्ती मोहिंचे मुसाबाब निसा अंते सला लखनऊ Akkas. अबीबी Ini nagaan ayro sidee bise biyyatee jalqabatti akkam nagaa jirta kon garaagaraa jiru kenne. Baay'ee bakka hin jirudha. Abo jara kaya sesuatu atau mana kana kaya biyya madu jira. Galatoomaa. Iyo lintaanu mube nagaate sitta atau Marcos. Ayyee bilaa tolu. Thank you. ترومبدو ماركو سلفادا غلطوما galatoomaa na jalani wallahi laazim bakka lattan ittina galateeffadha bakka dhaqan itti akkana galatooman wallahi laazim wallahi haga dhumaatti jechuudha dhiira haati deesse wallahi haga gaafa dhumaatti guyyaa kana neegaa ture sinumayyuu Oromoo galatoonfadhu Oromootu si fayyisee Oromoo du'aa si godhe du'aa fi waan daan si bira galatoonfate Oromoo galatoonfadhu jarri Oromoodha. Jarri dabarsanii kennuu danda'u. Jarri dabarsanii kana an galatooma kana jedhu. Jarri ka Oromootu nu fuutataati Oromoo jedhiitu matti fufeeti. Waan hundaa fufa gara bisi gammachiise. موبي اندي متى ساعتي افريقيا Gana gaangarte. Talaanticha amma kana gaadhee magistiiko. Awe aje baga gana gaangarte. Mubarak. Abbo wallahi. Ube baga gana gaangarte. Dubbachuu hin danda'u jala keenya. Danuudha galanni uummataa danuudha. Salaatichi kun gaaf tokko kashlabbeeni Finfinnee keessa. Na saamu barbaadennaan yaa rabbiin immoo wanni irra walaa. Waan buqqisee ergeeta. Wallahi kabajaa torte rabbi kabajaa. Salaaticha ko. Laki untanjiru laki. Galata. Dirqama suni dirqama abshir. Olfaadha. Abbaan takka asin tuttusi. Olfaadhu galata wallahi. Abshir baga maati. Ube baame Wal galfadhu Oromoon ol galtee sirbisuu barbaaddi waan ta'eef. Baga rabbiin nagaan nu edden nama naa galchaa nama dubbate immoo buusaa deemna. Okay, galatoomii Mubaarak hundi keessanuu galatooma Oromooni baay'ee bira dhaabbattanii hundi keessan wal taatanii bira dhaabbattan ulfaadhaa Oromoo hundi keessan hundumtuu galatoomaa jennaa bakka anis hin jalaa buuna warra kaaniif carraa kennuu dandeessaa. Mangistii koo taa'uu dandeessa walwaaddu ciisuu dandeessa viidiyoo banatti habiibi yoo hojii qabaatte malee. Gubee rakkoon qabu nama galfadhu nuti gabbuuna baga nagaa maatii keessatti deebisee baga itti fayyisu. Amiin ciisaan sinin jedhee barbaadan wallahi laazim warra waadaa eegu warra waadaan maal akka ta'e nama barsiisu sin warra waadaa galees guutee waadaan maal akka ta'e nama barsiisa.
galatooma wallahi anni abbaan barbaade waan barbaade yoo jedhe isin galateeffachuu booddeetiin jedhu anaa miti ilmoo ilmoo kooti isin galateeffataa ta'a wallahi majeessanii jazaakallaa khairan galatooma. namni jaartii iyya darbitana dabadhaan darbina gubee asmaanuu annaawunsin guruu jira naanaatiin haadha manaa kayyaa namni daddarbu. Eenyu darbataa? Nagaratiin daddarbatina haadha badhaa. Eenyu darbataa jira? I don't know, sensitive turte, nama gaddarbina fakkaatu. Naamusa kashinaati. Baduma dhaqala keessaa gaddarbuurra egaa finyoo morma kooti kaa'uunaa wayya. Police dhaabaa waan akka lala. Mooriidara kenna akkasiin biti. Anaa gabbu'aa isin. Naamusa godha. Yookiin turumba duraa moodereetara fuudhi isheedhaa kenni qaba. Isheen mana hedduu. Mooriidara? Turumba dura mooriidara fuudhamee. Kanniif ishiidha kanniif kiyyaa. Daraa kaasa. Lala sirraan kaasamu. Bakka kaama mudanii jira. Imbiloo kanu lala imbiloo kanu biloo kanu. Namni tokko biloo kun danda'u nama tokko iyyuu. Abboonaa dubbat. Abboonaa mana biraati kun. Abboonaa. Kennera mootii dhala kuna. Mubee kiyya mangisti miira keessa jirta bare miira keessa jirta baga gammaddee baga rabbiin nagaan maatii keetitti ilma keetitti nagaan si galchee. Guyyaa har'aa kana gahuudhaaf bu'aa bayii hedduu keessa dabartee gara fuula miidiyaa biyya teetitti deebitee galatan ulfaadhu hawaasni sigitinaa dhaabbatee yaadaa fi haa galatoomanii namoota sidee garan hunda ol galchu. Thank you. Siyyuu miira keessan galchine akka nama na jaallattu tokkotu guyyaa nadhaa kun akka itti dhufee ka yerootti mucaa koo biratti na argu. Guyyaa irraa kana walitti deebi'uudhaan numa barre dubbachuun itti ulfaate ni beektaa hedduu miira keessa seenne atillee akkasuma miira keessa jirta gollaayi alhamdulillahi rabbil alamin rabbii gaditti uummata si jaallatu wajjin baga milkoofte bibi. Amiin amiin. Namni hawaasa akka qabu bakka jirtu numa milkaa baga nagaan biyya kaayiroo waggaa 10 ol rakkataa miskiinatti gargaaraa turteetti deebite mangisti galatoon ulfaatu. Ayye moo'ee kiyyaanis gara wayittan gora baga nagaan galte siin jechumaa fi jiraatoo abshirii gammachuun kee gammachuu keenya. Hundumti keessanuu Maarkoos Turumbullee hundumaa isin hordoffii isinirraa hin qaba karuma Mubaareki. Isinis baga gammaddanii fi obboleessa keenya. Jajjabeessaa nama gaarii nama miskiina akkanaa kana qabaachuun baay'ee namatti tola. Walaabarri hundi keessaniyyuu gamratoomaa baga nagaan si galchee maatii keetti gammachuun keessirraa mul'ata. Anis gammannaanuma garan lixne baay'ee namatti tola dhugaa. Hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Khayrii isiniif gammadamu. Galatooma. Ayyaayye. Mutee koo isiniin galcha amma tartiibaan isin galcha amma viidiyoo isin hojjedheetanii hunda keessaniifuu viidiyoo isin hojjedhee isinii gadhiisee hadda galgala tokko gadhiisaa boorto gadhiisaa guyyaatti viidiyoo isinii gadhiisaa ilaaltu bu'aa bu'ii keessa darbine hunda isaa viidiyoo irra dhaggeeffatanii koppilinkii duwitii riipoostii sheerii gootu sana booda immoo laayiviidhaan ammas dhufeen immoo gastiira isin galchee isin galateeffadhaa. Akkasitti qubanaa qabaadhaa wallahi isin jaalladha rabbii jecha isin jaalladha rabbi isin jaallatu tiktookii cufaa sam baba Ayyaayye. ese demo guyyaa kee ta'e kot gurbaatu na cigaara baba kodenno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Nageenyi badhaadha. Nageenyi badhaadha alhamdulillahi rabbil alamin. Ajaa'ibaa rabbi gara maatii keetii baga nagaan si deebise. Fayyaa taa'ammaan nu umrii dheertuu dhibamaa si fakkaatu maraa rabbi haa fayyisu. Warra umrii dheertuu rabbi si haa kennu. Ilmoota irra si haa bulchuun si haa tursiisuun jenna. Namni fayyaan faaya jetti Oromoo yoo mammaayitu fayyaa taa'ammaa rabbi si haa kennu. Fayyaa booda si dhibeen hin sodaatamne. Akkuma san nama kenna dhibamaa kenna ka gizee kana rakkatee jira. Walumaan rabbi fayyaa taa'ammaa si haa kennuun jennaa umrii dheeradhu. Warra jala jirtiras fooloo godhamee mabruuk ka jedhu kana mana kana fooloo godha. Ayyee galatooma. Umrii dheeradhaa jechuu barbaanneeti.
ulfaadhaa galatooma. Dubbatu Mubarak sabaa. akkam nagayaa? Nagaa alhamdulillah rabbil alamin. Mana geettame Habibi. Jirtanii warri gasirraa hundi keessanuu akkam jirtu nagaa baga oolta warri bultan immoo baga sa'aatii galgalaan isin gahe. Marqos Turumbaduu, Saban, bro, welcome. Khalid. Jirtu Habibi eessa badde boo? Jira dhugaa akkamati situ bade? Hai. Hai, booma. Garagalii. Garagalii. Hai, jechuudha. Nugatte Turumbaduu. dhugaa baal ma boo nugatte maali? Hai. Mee anaa miti ana Turumbaduu naa dubbatu mee. Nugatte dhugaa bal'aati nugatte maal abdee? Kamtu akka badde. Saba naman ka tubar. Kamtu akka badde Turumbaduu naa dubbatu. Saba yaada kanatu beekta iyyaada makka malee maal akka ta'e hin beeku. Yoo hin argin guyyaa lama sadii oolte na yaada beekta. Sagalee isaan nagayin. Dhugaa akkasuma namun akkasuma. Naa jiraadhu sanyii koo inuma jira wal arguu dhabne malee Turumbaduu waluma argina xiqqoo situu iyyuu hojimaaf wanni jejjere malee naan jira. Life is good man. Life is better. Yeah. Yeah. Mangisii mana geettemi? Dhiifama guddaa shii dhimma nama ho'itiif immoo bilbilanii. Rakkoon qabu. Baga mana geette baga maatii keetitti dabalamtee akkasuma waa bayii hedduu keessa tartee fayyaa keetillee wal'aanamtee deebitee kaleessa deemtee naannoftee deebitee hawaasni bal'alleen kaleessa sagalee sii ta'ee gargaarsalleen du'aayilleen kun imimmaaniin kun mallaqaanii waa hedduun si bira dhaabbatee hundi isaaniitu waa galatoomu namni tokko abbaaf dhalata malee kan sabaati kan Oromooti. Abbaatu nama argata malee kan sabaati. Waan qabuunis waan dhabeenis kan sabaati. Oromoolleen guddaa haa galatoomu sabaaf sablamoonni hundi isaatu kan si bira dhaabbate kan waan qabuun si bira dhaabbate kan sagaleen si bira dhaabbate kan du'aayin si bira dhaabbate. Kaleessa waa hedduu keessa bu'aa bayii hedduu keessa darbite guddaan maa inni nagaa ammaatii keetirraa baatee nagaa ammaatii keetitti deebi'udha. Wanti Oromoon barbaadu kana ammas rabbi fayyaa siyaa kennu ati fayyitee dhibamaa hundaa fayyisu ammanuma jedhaani jaallan dhedheeroon jajjaboon as keessa jiranii ulelleen nan dhiistu. Galatooma ulfaadhu. Dubbadhaa. Kadir dubbadhu. Kadir yoon jiraanne Khalidee dubbadhu. Warraan isin hin galchini dhiifama naa godhaa. Isin hin galchaa. Keessummaan isin gaamana na jira wallaahi. Isintu dursaa fageenya teessanii kaleessa akka hin taane na wajjin taa'aa turtanii jedheetanii jilaa ibii galee weelkaam baakii keekii jedhu qopheeffataniif isinillee haga ta'e irraa isin galateeffachuufan malee galanni keessa wallaahi isin galatoomaa jedhee fixuu miti. Dubbadhu Khalid. Mubarak. Oh. Assalamu alaikum. Turumbaduu hundumti keessa Marqos Caalaa Nagumaasin jirtanii. Alhamdulillah. Jirtu Khalid akkam nagaa. Nagumati si biyya geesse maashaallah. Beera Khalid. Baga nagaan gal. Gurbaadhi ilaa haga jetti geessu. Wallahi. Kaina hojii argitee Dubaayii keessatti. Galatooma wallahi. Waa bari sila wajjin laabii seenne jira kana waammachuun ture bar akkuma jira galateeffataatu wal biratti nu arganu naanii Turumbaduunii fi maannoo Marqos waan jira beekuuf maatiin jedhan yeroo itti birnuusan. Turumbaduunii ijaa burshaan qabaanni yaa rabbi bulguunaan jettee kanaan hin jenne malee. Wal biratti nu argeera maa. No, morma gara dudubaa kanarraa ija lama qabatani. Dhugaa argeera dhugaa. Elaa kunuuna dhagaarraa kali arginu. Bakka Mubaarak jiru nadhaaf jirti bakka fedhe. Ijaa burshaan argitee taati. nagaa walii kunuun argeera jedhe Khalid abshir. Dhufee mul'achuu isaa qofa laallatti. Malliqaan isaatiin Yeroo isin bakee deemtan hunda isin argaan turen. La ilaha jiru wallahi baay'ee jaalata bar anis bar Mubaarak argite waan an beekuu fi Turumbaduudhaa fi Marqosiin jennee moo hin jenneen laabii seenne nadi de bar Mubaarak tun ede wallahi akkasii hundi keessanuu galatoomaa asitti immoo baga nagaan ilmoo keetti galtee bakka qabsootti dabarsite bakka itti achitti guddatte jechuun hin danda'ama kaayirootti ati bar jireenyi kee wanti hundinuu achi obboleessoo akka waan inni keetti bu'eeti kanaafuu galatoomi baga rabbacheesi ga'ee
Jari kunis Bombadur, Marcos, wallahi ani Mubaraki olitti baay'een Mubaraki waan jaaladhu fakka isin waa hundaanuyyuu sa'aa 24 isin bira dhaabbattan akkuma turu maduu nama jedhetti hin beeka. Galatoomaa isin lammanuyyuu wallahi addatti keessan lamman ibsaan illee akkasumas addatti kansaa. Dhiifama guddaan godha giddu guddaan immoo nama asxaa jiru dubbisaa jira galatoomaa ol faadhaa. Ube, salaamaaleykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan galtee baga rabbii maatii keetti nagaan si deebisee. Amiin amiin giiftii koo amiin. Jiraadhu. Bube guddaa kana tomatillee carraan kan nuufillee dha nama biraati carraa kan deemna biqilaa gabbuuna. Warra sibira dhaabbate warri abshir warra maaltu fageenya irraa dhufanii jiru waan ta'eef namni hedduudha. Akka kootu Mubaarak maal goota jedhee beektaa hangaati boodarra galgalarra yoo mana bante ijoolleen dhufanii qabatanii amma garuu nama mana keessee beektaa namnillee ijoolleen dhufanii si ilaalu waan dhiibbataa jiri. Rabbi jedhaati ijoollee afootu naa jedha. Bakka hangaa galatoomi dhugaa galatoomi ulfaadhu. Afootu naa jedha. Galatoomi afootu. Baga rabbi si fayyise waa hundaafuu siifi dhaabbanne si biraa miti uf bira dhaabbanne ammallee sitti xiqqaata malee sitti guddatu. Jabaadhu waliin jirra wanti guddaan ati jiraachuudha ati fayyaa qabaachuudha baga maatii keetti wal si deebisee deebi'eeti nagaan jiraadhu yeroo gaarii sitti haa ta'u. Bro.